magaalaan keenya magaalaa paartiin badhaadhinaa nageenya waaraa keessatti mirkaneesse misooma saffisiisaa fi diinagdee abdii uummata keenyatti horu keessatti hojjechaa jirudha. Gara fuula duraattis filannoo marsaa torbaffaan injifannee magaalaa keenya magaalaa giddugala daldalaa, giddugala industirii, giddugala turizimii, giddugala waa hundumaa goonee gaaffii hawaasa keenyaa itti deebisnudha. Badhaadhina wajjin fuuldurri keenya ifa. Boosisuunis hin jiru. Hojiin keenya misooma eegalchiisne ribaanii kutuu malee abdii kutuu miti. Wayita badhaadhina filattan abdii qabatamaa, walqixxummaa, obbolummaaf haqa filachuudha. Badhaadhina filadhaa, mallattoon keenyi nadoo bissii qamadiidha. Duulana filadhaa kana marsaa torbaffaa kan bara 2018 wanti adda isa taasisu rakkinoota hedduu gara carraatti jijjiirree milkaa'inoota hedduu akka biyyaatti naannoo godina keenyaatti galmeessinee hawaasa keenya fayyadamaa taasisuu danda'uu keenyatu adda isa taasisa. Paartiin keenya yaadamoota qajeeltowwanii fi duudhaalee qabu akkasumas milkaa'inoota waggoottan darban galmeessisee akeekawwan wixxinneewwan fuula duratti hundaa'anii ergaa ijoo filannoo armaan gadii qopheessee dhiyeessee jira. Ergaan ijoon keenya Itoophiyaa gara biyya fakkeenyummaatti. Mandara goototaa keessaa tokko kan taate Gimbii irratti haasaa akkan godhuuf carraa argachuu kootti uumaa koo nan galateeffadha. Waaqayyo carraa nuu kennee lafa akkasiif nama akkasii fuulduratti ergaa akka dabarsinuuf carraa kan arganne nu dhaloota eebbifamoodha. Dhaloota eebbifamoo nanaa guyyaan har'aa guyyaa akka salphaatti ilaallu otoo hin taane guyyaa itti dhaloota ittaanuuf biyya akkamii dhaalchisuu qabna jennee itti murteessinudha. Guyyaan sagalee itti kenninu waraqaa waliin marree saanduqa keessa kan buusnu yoo ta'u hin taane guyyaa itti egeree dhalootaa murteessinu, guyyaa itti siidaa goototaa haaromsinu, guyyaa itti dirree misoomaa bal'ifannu, guyyaa itti nageenya waaraa mirkaneessinu waan ta'eef guyyaa itti sagalee keessan kennitan badhaadhina filadhaa. Thank you.